namoonni imo fayyadamaa jirtanuu gaaffii na gaafaddeetii argattu jedheen abdii qaba guyyaa irraa kana. Namoonni akkamitti imo namoonni fayyadamaa jiru jettanii warri na gaafachaa turtan har'a deebisaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Egaa aga xumuraatti yoo na faana turtan waa hedduu irraa barattu jedheen abdii qaba. Egaa barnoonni kiyya irraa guyyaa irraa waan kanaan wal qabata. Egaa waa'ee imo irratti haga waa 5-6 waanan isinitti agarsiisu jira jechuudha. Aga xumuraatti na faana tura. Egaa haala kamiin online keenya dhufachuu dandeenya, haala kamiin akka namni nun beekne akkasuma immoo namni riikoordii nuuf qabee nuuf barreessee nu argaa jiramoo nu argaa hin jiru yoo nuti ilaallee baanu akkasuma nama nuti feenu malee nama nuti hin feene akka nuti hin dawwalle gochuu waan kana wal qabatudha waa'ee imo. Egaa ammallee namootan nu wajjiniin fayyadamaa jiranu nama imo nu wajjin banatee fayyadamuutti jiru akkamitti ofirraa dileetii goonee ofii keenya qofatti fayyadamna ka jedhu kana isiniif qabadheetan dhufee jira. Egaa obboleewwan kiyya isinis immoo YouTube chaanaalii kan koo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa YouTube chaanaaliin kan koo kunoo asumaan TikTok irrallee galtanii namoonni gama TikTokii kootiitiin haaraan dhuftan kun Rashad Tuubii ka jedhu kun TikTokii kootii follow like godhaan isiniin jedhaan yoo dhanbane na jajjabeessaan isiniin jedhaa. Egaa gara YouTube chaanaalii kootii deemuudhaaf kunoo bakka xiyya kana yeroo rukuttanii jettan haala kanaan isin fidaa jechuudha. Gara YouTube chaanaalii kootii isin geessaa. Egaa kunoo akkuma argaa jirtanu kun YouTube chaanaalii kootii jechuudha. Kunoo Rashad Tuubii ka jedhu kana kunoo asitti mallattoo subscribe jettuu isinii baatii bakka viidiyoo jedhu kana rukuttanii barnoota garaagaraa hedduu achilaa argattuun isiniin jedhaa. Egaa guutuu isaa viidiyoon hojjetaaru kana asittanii isiniif gadhiisaa bakka kana dhuftanii daawwachuu dandeessu. Egaa TikTok irratti daqiiqaa 3 ol namaan eeyyamu waan ta'eedhaaf egaa asumaanuu gara kana dhuftanii akka irraa fayyadamtan kunoo bakka kanaan seentuu waan sin rakkisu hin qabu. Kana rukunnaan kallattiidhaan YouTube chaanaalii makoo jala galtu jechuudha. Egaa haalatti liinkii YouTube keewwatanuu bakka kanallee barsiisetan jira sanallee achi jala ilaaluu dandeessuun isiniin jedhaa. Boleewwan kiyyaa gara barnootaattan isin dabarsaa nafa inshaallah. Akka irraa barattanus immoo abdiin qaba waanan isin barsiisaaru kan akka waliif illee sheerii gootanuu kabajaan isin gaafadhaan isin jedhaa. Walumaanuu gara barnoota. بلال نوفة بود خدمان ديني جالت نقما مصطفى لميني تكابر نمني حنق جروساني وانجايلي انت تبك نقماني نمني لالا قبري بكم ياتيني وبجود انتها انقلوب قرين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Rashad Tuubii jalatti argamtan marti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata rabbii. Egaa barnoonni har'a isiniif qabadhee dhufee akkuma dura irratti isiniif himee waa 4 yookaan waa 5 haala kamiin imo nama wajjin fayyadamaa jiru beekna ala eegga beekne kaan immoo haala kamiin baasuu dandeenya. Inni lammaffaan immoo nama online irra jirraaf online irra hin jirru nama akkamitti nu arguu danda'a yoo ni riikoordii nu qabi riikoordii isaa sana haala kamiin nuti ilaallee jirraaf ilaallee jirru ni beekamoo hin beeku alatti ilaalluudha. Inni kabiraadha immoo yoo namaaf riikoordii qabnu yoo namaaf chaatii koomentii barreessine namni suni isa biraa yoo biraa haqxan nama sana biraa badeeramoo hin banne haala itti ilaaluu dandeessanu kana waliin qabadhee dhufeetan jira. Imo lamaan kana irratti isinitti agarsiisa. Egaa kanuma barsiisuu edeetan lamaan kana banee jira. Egaa aga xumuraatti na faana tura. Amma imo keessa gallaa jechuudha. Erga imo keessa gallee bakka mallattoo ida'uu kana rukuttuu jechuudha. Erga mallattoo ida'uu kana rukunne kaane moorii ka jedhu kana keessa galtuu jechuudha. Erga moorii keessa galtanii kaatanii siitingii ka jedhu isinii fidaa jechuudha. Erga siitingii isinii fidee kunoo bakka profiles ka jettu mallattoo akka qulfii kanan xiyyatti agarsiisaaru kana gadi rukuttuu jechuudha. Egaa asirraan isiniif jalqabaa asii waa 3 isinitti agarsiisa. List isinii fi read respond fi wukaan call me ka jedhu kana 3 ilaaluu dandeenya. Amma inni tokkoffaa kana irratti gadi rukutaa. Inni tokkoffaan kun maal jedha? Everyone my contacts nobody jedha. Egaa namni online irra akkate jirtu ilaaluu akka inni hin feene yoo feete maal gootaa ka jedhudha. Egaa kun akkuma qubatti argisiisaaru kana online argisiisuu jira. Yoo akka online irratti jirtu namatti beektus kanatti hin beeknes akkanis argu yoo feete everyone kanarra godhatta right kana jechuudha. Yoo mu namatti seefii godhatte qofittii namatti maqaa jaraa barreeffattee sajjalatte qafoo kee irratti qabdu qofittii na ilaalu na argu yoo feete immoo my contact sirra gootaa jechuudha. Yeroo sana namni everyone namni hundi si arguu hin danda'u namatti seefii godhatte malee. Inni sadaffaan kun immoo maali namatti seefii godhattee jirtus kanatti seefii godhattee hin jirres hundi isaayyuu
si arguu hin danda'u jechaadha. Egaa kana wantan isinitti agarsiisaaruuf shiratti hin xaxuu yookaan wal kijibaadhaan miti. Egaa baraadhumaaf malee rakkoo tokko ittiin hojjedhaadhaan miti, ittiin wal sobaadhaan miti wanti isin asitti hubachuu qabdanuun isiniin jedha. Egaa kana sadan keessaa isin kan feetan irra godhattu, yoo akka namni isin agarre feetan kaseefiin taanis asirra godhattu jechuudha. Raayitii kana yoo immoo hin feene kanarra nama seefii godhattan qofa ta'e, yoo immoo hundiyyuu na argattan gubbaadhuma kanarratti dhiiftu. Egaa liistii siiniin wantichi keessatti kaa'amee jiru kana egaa imoon erga abdeetii ta'ee dhufe waa hedduudha kan inni nuuf qabatee dhufe. Inni itti aanu read response kanadha. Enna kan gadi rukunne kaane jenneen immoo yoo namni chaatii isinii barreessu, yoo namni riikoordii isinii qabee ilaaltanii jirtuuf ilaaltanii akka hin jirre beekuudhaaf yoo ilaaltanii jiraattan mallattoo ka zeeroo kan argaa jirtu barreeffama azraqii kana jechuudha, kan samaawii kana namni yeroo riikoordii namaa qabe yookaan namaa barreesse mallattoo kana argisiisaa jechuudha. Egaa yeroo inni mallattoo kana argisiisee jedhee namni sun akka ilaale argisiisaa jechuudha. Sanaafiyyuu akka namni sun ilaalee ilaaleen jiru akka inni hin beekne gochuudhaaf immoo yoo everyone ta'e akkuma duraa namni hundiyyuu ni argaa jechuudha. Akkati argite beekamaadha. Yoo immoo maakontaakisiin namatti seefii godhatte qofittiin akkasii argu yoo feete maakontaakisii ragoota. Yoo immoo noobadii kanarra godhatte immoo ilaaltee jirtaaf ilaaltee hin jirtu namni beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa haala kanatti fayyadamuu dandeessu. Inni lammaffaan kana. Inni sadaffaan kun immoo namatti keessaa filattee abaluu naafa bilbiluu jettee kanatti irra godhattedha jechuudha. Inni huukaan koolmiin kun yoo namni hundiyyuu siifa dawwaluu feete everyoneidha. Yoo namatti seefii qofaa godhattee siifa bilbiluu barbaade maay kontaaktisii kanarra godhatta. Kana namatti maqaa jaraa sajjalattee jirtu qofa jechuudha kan sii bilbiluu danda'u malee abbaan argisitti dawwaluu hin danda'u. Egaa iimoon kan kee hidhamaadha waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa haalli iimoo siitingii keessatti bakka kana sadan isinitti agarsiiseera. Egaa inni kabiraadha immoo storage data kana ilaallaa jechuudha. Isumattaanu storage dataan kun immoo maali ka jettanu yoo ta'e auto save it after ka jedhu kuni yoonii fi isa garuu kunne yeroo kaane photos videos nuuf fidee jira. Yoomuu fakkeenya yeroo as keessa gallu appiin kun barreeffamni as keessatti kun bantuun kun akkasitti oonii ta'ee jira yoo ta'e jedhee wanti namni iimoodhaan suuraa garaagaraa viidiyoo garaagaraa yoo kan nutti ergu ta'ee jedhee utuu nuti daawuloodii hin godhanne kallattiidhaan moobaayilii keenya keessatti gadi harca'a jechuudha. Nuti immoo akka inni harcaanu yoo kan hin feene ta'e akka nuti fedha keenya malee yoo nuti ofii keenya daawuloodii godhanne malee akka nuuf hin daawuloodii hin goone gochuudhaaf kana cuftuu jechuudha. Kana lamaan ofirraa erga cuftanii sana booda keessaa baatu. Egaa yoo isin daawuloodii godhattan malee ofiin qafoo keessan irratti bu'ee isin rakkisuu jechuudha. Egaa inni kabiraadha immoo kunoo auto play videos ka jedhu kana namoonni wifi fayyadamtan online wifi always akkasuma never ka jedhu kana isinii fida. Yoo warri daataa fayyadamtan never irra godhattanii rakkoo hin qabu. Online wifiin warra wifi'ti. Egaa hundumaa isaa bakkattuu immoo always kanarra yoo godhattanis baay'ee gaariidha isiniin jedha. Inni kabiraadha immoo manage storageidha. Manage storagein kun immoo kileerii chaatii keessaa haquudha jechuudha. Waan ammas keessaa suuraa garaagaraa viidiyoo garaagaraa waan isinitti dhufe kileerii kanaan yoo akkasitti haqxanii jettan isa kana yoo rukuttanii as keessa qulqullaa'aa jechuudha. Inni kabiraa immoo kileer chaat stooriin kunis wal fakkaataadha. Isaan tokko kileer chaatii erga rukuttanii kaatanii dileetii fidaa. Dileetiin kun immoo waan iimoo keessan keessa jiru isinii qulqulleessaa jechuudha. Kunis isinii galeera deen abdii qaba. Inni sadaffaan immoo wanni isin gaafattanii gaaffii keessa irratti hundaa'e kanan isiniif qabadhee dhufe yoo nama tokkoof riikoordii qabnee jenneen amma fakkeenyaaf nama kanaaf riikoordii qaba. Amma nama kanatti riikoordii qabeetan jira. Kanuma kooti kun akkuma arguu jirtanii kanuma koon bakka lamatti banee nama kanaaf amma riikoordii kana qabeetan jira. Riikoordii kana garuu nama sana biraa badee jiraa fi badee hin jiru haala kamiin an beekuu danda'a ka jedhuuf iimoo kanarra akkasitti wannicharra riikoordii nama qabeerra yeroon gadi qabe riiplaayiif diileetii naa fide diileetiirran gadi rukutaa jechuudha. Yeroon diileetiirra gadi rukutee jedhee kunoo diileet for everyone kana rukuttuu jechuudha. Yoo kanarra rukuttanii isa biraas na biraas badee jira jechuudha. Akka inni isa biraa badu yoo feetan diileet for everyone irra gootu jechuudha. Yoo immoo si qofa biraa baduu isa biraa hin badinii yoo kafeete ta'e delete for me kanarra yoo goone amma fakkeenyaaf delete for me kanarra yoo goone si biraa bada malee isa biraan badu. Asirra immoo yoo rukunne na biraas isa biraas ni bada. Amma meemmee isa delete for me for everyone kanarra rukuta. Amma na biraa badee jira isa biraa immoo dhaqeen ilaalaa jechuudha. Akka inni badee jiru meemmee kunoo mee isa birattan immoo dhaqee ilaala. Kunoo akkuma arguu jirtan na biraallee badee jira isa biraallee badee jira jechuudha. Kunoo ana biraallee reefu balleesseen jira garuu isa biraa badee jira. Mee amma immoo asii achiin itti qabee jira. Meemmee yeroo asii achiin immoo itti qabu
nama sana biraas isa achiis ni badamoo hin baduu ka jedhuuf immoo amma meemmee gadiin tuqaa jechuudha. Ergan gadi tuqee ka'ee jedhee sila dhiqqan balleesse yerooni koomentiin riikoordiin qabe kana irratti gattuqee dileetii naa fida. Dileetii kana ergan garrukute dileet foorm everyone kana irra yoon gattuq isa biraas na biraan ni badan siniin jedhee dileet foormiin kun immoo na biraa bada malee isa biraa hin badu. Amma gaa isa lammaffaa kana irratti rukutaa dileet foormii kana amma na biraa badee jira jechuudha. Akka isa biraa bade immoo dhannee ilaalla. Egaa kunoo akkuma arguu jirtan na biraa bade malee isa biraa hin banne jechuudha. Sila delete for everyone irra yeroon tuqe isa biraan ni bade na biraan ni bade jedhe asitti immoo kunoo na biraas isa biraa bade malee na biraa immoo hin banne. Egaa haalli isin siitingii keessa erga galle immoo egaa nama nu wajjin itti fayyadamaa jiru ilaaluudhaaf kana keessa galtu account and security ka jedhu kana isa keessa galle ilaallaa jechuudha. Accountii kana erga rukuttanii kaatanii kunoo manage device ka jedhutu dhufa. Manage device kana akkasitti garrukuttu jechuudha. Erga akkasitti garrukuttanii jettanii irraan gadee kanatti isinii ba'aa jechuudha. Namni isinii wajjiniin fayyadamaa jira yoo ta'e amma isa gubbaa kana kan kooti jechuudha. Kunoo isa lammaffaa kana immoo ana miti nama biraadha kan itti fayyadamaa jiru. Nama kana as keessaa baasuudhaaf amma nama kana as keessaa baasuudhaaf isa kana irratti hangattuqaa jechuudha. Kunoo kan koo amma 715F dha. Inni kan kooti inni kun online inni SME 32 sitta baankun immoo kan nama biraati jechuudha. Imo kana nama biraatu na wajjin itti fayyadamaa jira. Egaa nama kana baasuudhaaf carraan ani nan qabaa jechuudha. Akkamitti yoo jettanii namni tokko kan isinii wajjiniin fayyadamaa jiru tokko yoo jiraate bilbila sana qabaachuun keessan dirqama. Anama lakkoofsaan ittiin banadhee jiru sana waan na bira jiruuf namatu narratti banate waan ta'eedhaaf kanaafiyyuu ani immoo nama kana ofirraa yoon baasee jedhee nama sana irratti gubuu nan danda'a jechuudha. Carraa isin asitti qabdanu bilbila kana lakkoofsa imo ittiin banattan sana yoo isin bira jiraate qofa kan isin nama sana ofirraa haquu dandeessanu. Maaliif waan koodii isin erguuf yoo immoo bilbilli sun isin bira hin jiraanne isinuu kan nama biraatiin banattan yoo taatan imoon isinumaa kan keessan miti. Namni biraa akka barbaadeet itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Egaa lakkoofsa sana yoo qabaanne carraa kanatti fayyadamne nama kana baasuu dandeenya jechuudha. Anamma SME kana irratti gad rukuteetan ofirraa baasaa jechuudha. Yeroon akkanatti gadi rukutee jedhee nama sana biraa ni gubataa jechuudha. Anamma of biraa baasaan jira waan ta'eef ergan beekee akkasittan gadi rukutaa ergan gadi rukutee dileetii kunoo naa fide ammallee dileetii gootuu jechuudha. Kunoo of biraa haqeetan jira jechuudha. Amma kunoo nama sana egaa anamma karaa gabaabaadhaan of biraa dileetii godheen jira. Garuu yoo of biraa utuu hin haqin wanni isin gochuu dandeessanu egaa kan koo amma bakka kanatti asumaan tokkichumaan haqame. Ati garuu warri waan kana akkanatti isinii dhufe maal gootu yeroo akkasitti gadi rukuttanii jettan dileetii isinii fida. Erga dileetii isinii fidee jedhee lakkoofsa keessan isinii fida. Erga lakkoofsa keessan isinii fidee ka'e jedhee immoo okay godhii isiniin jedha. Erga okay sana gootanii kaatanii jettanii lakkoofsa keessan irratti koodiitu isinii dhufaa jechuudha. Erga koodiin sun isinii dhufee jedhee koodii sana itti naqxanii sana booda dileetii ofirraa gootu. Haala kanaanii kan isin ofirraa balleessuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa yoo isiniin galle immoo irra deebi'ee isinitti agarsiisa. Inni kan biraa immoo change phone number. Change phone numberiin kun immoo faayidaan isaadha. Gaafa biyya jijjiirrattanuu change number jettanii kana rukuttanii gaafa biyya tokko gara biyya tokko deemtanuu amma fakkeenyaaf an biyya Arabaarraa gara biyya kootii gaafan galu asirratti lakkoofsaan dur itti fayyadamu sananiyyi itti naqaa. Asirratti immoo asirratti isa addisii itti naqxuu jechuudha. Asirratti immoo isa jijjiiruu feetan sana itti naqxuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa isa biyya Arabaatti itti fayyadamaa turtan asitti itti naqxuu. Asitti immoo isa erga biyya galtanii asitti itti naqattu jechuudha. Akkanatti wal jala jijjiirtu imoon keessan wanti inni kan biraa gadi bu'uuf hin jiru. Ammallee namoonni dur waliin dubbattanu hordoftootan dur qabdanu wanti takka wanti duraa badu hin jiru jechuudha. Lakkoofsuma qofa kan biyya keessa jirtanu gara biyya keessanii gaafa galtan itti jijjiirrachuu qofa. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Yoo isiniin galle kanaaniin isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyya akka irraa barattanu abdii guddaan qabaan isiniin jedha. Warroonni gara Facebook kootiillee dhufuu feetan kunoo like follow gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa kunoo Rashaad Yeiluu Lij ka jedhu kana YouTube Facebook kan kooti. Warroonni gara kana dhuftanii egaa akka dhuftanii barnoota irraa waan garaa garaa waan sheerii goonu waan adda addaa waan asirra jirullee irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa haga barnoota biraatii walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Yoommoo gaaffii biraa qabaattan nagaa
gaafachuu dandeessu isiniin jedha waan an beekurra isiniif an deebisa nagaan naa tura baay'ee baay'ee